akkasitti nama qeeqanii nama arrabsanii nama akka barbaadan godhanii aslii gad dhiqeessanii asliin isin dhiqeessitaniif hin dhiqaatu mubaarakii achiin gaafa duraallee haaduu hin jenne dhaabatee gargaaraa ture. Namni dhimma walirraa qabu tokko illee hin jiru. Maali wanni uummata akkasitti walitti oofee balleessaa maal beektaa warroota mubaarak hin jedha fiigale. Mubaarak dhugaa rabbi jechuun hin dhukkuba malee haa dhukkubu rabbiin isaa fayyisu. Haa dhukkubu jechuun gabbee maaliif waan akkasiisan dubbata tokkoffaa. Lammaffaa irratti illee warroonni mubaarak hin jedhe deemtanii mubaarak dubbattan kijiba waa tokko hin gootani. Asliillee waa tokko hin gootani mubaarak illee waa tokko hin gootani. Dhageeffadha. Kana waan ta'eef ilamee isinitti himna. Adabadhaatii ta'a aslii fi mubaarak gaafa walitti haramanii ta'an. Mistira jarri irratti wal lolan beektanii isin kana dura. Gaafa ilamee siraaji sabaa wanna intinii irratti OMN irratti baase maakii tudhaqee sheeriyaati tudhaqee asli dhaqee mubaarak akkamitti keessaa hafa sanirra wal lolan. Sanirratti hattumaallee walii dabarsani. Mubaarak isa irratti jarri lamaan hattuudha jedhee dabarse. Kanumarri itti duulani. Namni gaafa waa'ee kutaa namaa dubbatu nama jechuun kutaa ofii dhiqeessee kutaa namaa dubbata. Tokkoffaa irratti namni kutaa keessan beeka. Fakkeenyaaf kutaa arsii yoo ta'e nama farsee fakkeenyaaf arsii yoo ta'e waa'ee kutaa arsii dirqama kiyya beeka. Si koomanda jechuun dirqama kiyya beeka. Uduu jechuun kutaa keessan hin beekin kutaa namaatti itti ijjatinaaf. Abbaan barbaade hudduu harree haseenu nama ilaallatu. Gastii kana irraa gadanii bara. Karaa wanni addunyaa kanarratti gastii balleesse maali Oromoo fi tuqtuqii kana. Waan barbaadillee ta'e daasporaa biyya alaatti ka gargaaree uummata keessaa baasaaruu fi ijoollee ila hammama doolaa biyya arabaa keessa hojjettee wanna jiraattu. Feemasoonni isin jettan guutuun isaa wanni inni gargaare tokko hin jiru. Birri tokko namni inni fuudheetii irraa gargaare eenyuuni mee nu argitan. Hundi isaatu jechuun akka garee uummataniiti uummata akkasitti walitti naqan. Beekna garee saniin illee. Isin garaa miti gaafa dura arrabsaa turani mana mubaarakeetitti. Hundi isaa barsiisaa waan viidiyootu jira. Walti keessuun garuu faayidaa tokko illee hin qabu. Wal arrabsuu illee faayidaa tokko illee hin qabu. Gandummaa maaliif faarsan? Warroota bare gandummaan sa'aatii 24 mataa isaanii keessa ijaarame bare. Warroonni akkasii gandummaa faarsarin. Akka fakkeenyaatti hiluun fakkeenyaaf nama tokko gaafa gargaaru namni kun dhimma irraa qabaateetiin fakkeenyaaf oromummaaf gargaara. Maaliif diqqeeffamame fakkeenyaaf? Wanni hiluun diqqeeffamu maali? Hiluu sa'aatii 24 hin arrabsan nama fakkeenyaaf bakka gaa'initti. Warroonni as keessa jiran hundi isaanii barbe hin kijibanii mubaarak hudduu mubaarak jala deemanii. Wallahi wabillahi maa dhugaan dubbanne an kaayiroo keessa jiraadha guyyaa tokko siluma waa'ee namaa dubbadheen beeku. Mubaarakani akka inni itti buluun beeka asli akka inni itti buluun beeka garuu mistira jaraan beektani. Jarri jechuun gaafa duraa kanarratti wanna jedhani. Garee uummatanii TV godhatanii mubaarakin jalatti geeddaramanii asli irratti duudanii yeroo hunda warroonni asliin arsii jechuun warroota harreessa lu jiraa turani hin jedhamu waan barbaade yoo ta'e. Mubaarak namni dhibeetti jaale tokko hin jiru. Asliin eeggata dhaqee wannoo keessatti gargaaran ture. Maaliif soba dubbattani? Warroota achi garee uumee tiimii akkanatti nama akkasitti wal nyaachisu kanneen maaliif dubbatanii hin dhooggan? Meefa kun feemasoota isi warroonni Oromoo maaliif isi beektanii warroota fooloo gurguddaa qabu malee fooloo diddiqaa qabu hin galchani. Sa'a 24 fi gastii irraa wal iyyitanii wanna jettan. Boona kana tokko namni mana namaatti nama galcheeti yaada namarraa fuudheeti yaada namarraa sassaabatu. Dhugaatii jiru tokko dubbadhaa. Abbaan barbaade hudduu harree haseenu si fayyadu ofii ati sammuu keetuun fayyaddu warroonni akkasii namatti tiimii gootanii garee nama uumtanii nama arrabsaa ooltanii. Wallaahi wabillahi nama tokkoon fayyadani. Ilame ijoollee doolaa biyya arabaa keessa jirtu ta gargaarsa hammaama namaa dhittee dugda cittee kaleen isii shamee akkasii gargaaraa turte jara gadatoonfadha. Daasporaan hin gargaara. Daasporaan dalagee dhiiga ofii jisee gargaara fitee. Garuu ka gargaarsisu ku eessaa fuudhe. Daasporaa irraa fuudhee doolaa ijoollee biyya arabaa kanneen irraa fuudhee gargaara. Barwama abbaan biraa dhufee irratti gargaaru bar namni irratti quba walitti kaa'a. Dura ganda keessanii guddifadha. Dura gandi kiyya maalinni? An ganda maalii bahe jireenyi an jiraadhu maanni jedhiiti hubadha. Gaafa namni ganda ofii nama bar ganda ofii diqqeessitu gabbee ganda namaa diqqeessaa bar. Ganda keessan hin diqqeessina. Ganda keessa illee gaafa diqqeessitan ganda namaa diqqeessitan namni gaafa haadha nama arrabsu haadha ofii diqqeessira haadha nama arrabsee bargabbee haadha ofii diqqeessa. Garuu mistira kana hunda isaa keessan beektani. Warroonni asirratti waa biraa dubbattanii hin dubbatin haadhaabaa keessan beektani. Hubadhaa dura. Garee yoo jalatti ijaaramtan ijaarama gareen dubbiin sobaatti ijaarame inuma diigama. Sigalee manni gogaa harreetiin ijaarame gaafa bineensi jiguu bineensi yuusuu jigaa jedhani akkasuma.
أنسلا وابا يدوب داين دوب دوسرت أنا تعرفوا أكار كان يدوب تاني قالتوا ما الفادا قالت بليس كينيا الفادو جيمي دوب دوت اللي يرد ناس كذا ترتدي فانا وفولتي نمني كو بيجا فرا كنت بدو أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتم بونا السلام ورحمة الله وبركاته بقى جراتم ما شاء الله بيتا أكو يسنو دبتني وأنا دبتا منجرو لارو تفوزون كجما دابتة جما خالص غورتة بلاش ما لفتة أفنا بورو بلاش لفتة أفنا gara tokkoon dhaabbatina naga wayii dubbisuu yaadaadhaan jaan akka ijoollee lamaanitti jechuu kasan dabre ammoo dhugumatti akkasi koomandootti itti hinaafuu qabna waan gaarii irratti malee ummata tokkoon bareedaadhaa miti jaama keenyaaf maaliif yoo jettani ummanni si koomandoo quuqama walii qabaa akka gaariitti wal gargaaraa waan gaarii waliin hojjeta. Hararratti garuu deeggaruu qabna jaalachuu fi qabna malee itti hinaafuun qabnu agar manjaa galatooma. Galatooma ulfaadhu. Bona. Wayye. Anama gasti kanarraa kunu gaa qofaan irraa bii madaalawaa dhagee ilaamaa namuu saayiduma qabatee dubbataa jira. Gari. Me dumarra golabdaa munir dumarra golabdaa ijoollee lamaan tanarraa pirezidaantii fi akkasumas tokkummaa raayyaa. Wanti isaanii namuu khaanis mubaarakuma dhoof deema khaanis asli dhoof deema malee kan nagee dubbatu ilaarraa ilaamaa gaa qofaan arkee. Askeessa waa hubattaa bara obboleessoo ilaa asirra nama keessa gola. Mare ani yaada akkasii. Askeessa waa hubattaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي إن شاء الله بقى جراتني سنون ديك سنو بريدة جرتني كيادا gara-gara nallee fudhachuu keessanii fatillee boona hedduu galatoomii maaliif yaada namarraa hubatuun barbaachisaadha waan ta'eef amma waa'ee ajandaa warra kaayiroo kana kan itti jirtan kana ani waatu gaafii natti immoo dhugaa rabbiitti maal yoo jettanii nuti ummanni kun ani yoo kalee galgala garuu waa dhagahee amma waa'ee mubaarak irraa jirta waa'ee mubaarak kalee galgala finfinnee gallaan dubbatee waan agartanii kiraa maalii minamine kan haasa'ee san maaliif haasa'ee waan jedhurraa ajandaan kun amma ka'ee na fakkaatte ani waan gaafii natti ta'e keessa sila mubaarak illee awwalaa hunoo kaa'ee romo ture wayta kalee galgala asii ka'ee finfinnee bu'ee finfinnee wayta gahe immoo agartanii yaada san yaada kalee galgala finfinnee taa'ee haasa'u san wayta kaayiroo jiru san maan dubbatin takka yeroo san maaltu dubbatu dhoogge lama yooma ammaa ka achuu gahee dubbatu taate fakkeenyaaf boona atii fi muniir illee nama kana waliin dhaabbataa turtan agartee akkuma artiisittuu yoo ta'e akkuma sikkoo mandoosittuu yoo ta'e osoo namni meeqaa isin qeeqaa turu waliin arrabsamaatu isa waliin dhaabbataa turtan wayta har'a waa'ee mana kiraa kana agartee finfinnee geennan haasa'u san mubaarak wayta har'a gaafa as kaayiroo jiru san hin dubbanne isin biratti hin dubbanne silaa akka oromoon jettee tokko tokko dhabanii jedhan garuu inni yaada san maaliif kaase yoo amma nu martuu fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kan walumaa fayyadamnu waan isaa waliin jedhan ajandaa kallattii walitti bahanii ati ka akkanaatii waliin jedhan jedhe maaliif gaafa dhiyoo asin dura waa'ee hattummallee kaasan mubaarak hima ture viidiyoon ni jira namni martuu ni arga isin martuu ni argite illee waliin oon teettan gaafa asin dura waggaa meeqarraa qarqaraa ture mubaarakiin kun hattuudha mubaarakiin kun nu haa baasu jedhanii mee dhugaa dubbanna qabrii qabna jechuu gandaafi miti kunillee haya maal jette oromoon hattuun goda hattuu hin beektii jedhan hattuun waan goda hattuu beektuuf dubbatti malee osoo hattuun awwala ofii waan hattu saniif hanna ofii san beekuu baatte nama biraatiif hin hatte naman hin jettu isinii galee dhugaa akkatti dubbadha hattuun goda hattuu hin beektii waan bakka san jiru san beekaniif waa'ee hannaa san dubbatan isinii galaame
Gaafa walallee ka'ee gaafa inni maqaa jara lamaanii namni qarqaarsa guure jedhuma lamaanii agartanii maakimaaf aslii gaafuma qarqaarsa harargee san irraa ka'e mallaa inni harargee hagana ta'e jedhan achi dura ka fakkeenyaaf ka wallootu qarqaarame waa'ee ka walloo san dubbatanii hin dubbanneen dhiisan achirraa zeebi'ee gaafuma qarqaarsi mana isaatirraa haa zooru ani gaafsan achi ummanni mari'atee achi zoorsan guyyama san irraa balaan bu'e. Maaliif kun maaliif ta'e warri waggaa 13 gargaare miskiina dhuga gargaaraa ture mubarak dhuga maaliif namni ofii kennuu yoo baate taa'ee ilaala rakkataa rakkate ila eboluu namni akkanaa rakkate jara na bira dhaabbadha nama jechuun sunuu galata qaba mubarak galata qaba maaliif hagasumayyuu fakkeenyaaf ammaati liivii kaarra baatee waan rakkina namaa tokko dhuftee yoo nama amansiisuu danda'e nama amansiisuu nu akka waan ofii kenneete jechuudha sanillee dhugaa isaan dabsinu dhugaa qaba yaa. Garuu bakkuma fakkeenyaaf qarqaartii mana kanarraa gore akkamitti jara saniin hattu yoo jedhu inni hoo maal ta'e achi dura kan inni dalagaa ture sun hoo maal dalagaa ture gaafa jara lamaan dhufee hattu jedhu san inni maal dalagee maqaa namaan dhoofne miti kallattii maal dhaheeyyuu fiddan jara narratti fida gaafa jedhu san eenyuun fidamme boonaasi fidammoo muniriin fidan ana fidammoo warra jala taa'ee ilaalu kana fidan warri gargaarsa guuru jaru maami guuran hayaa fidaa jedhe. Yoo dubbiin waa'ee gara hannaatirraa kaane dubbiin kan biraa garuu yoo dhuunfaa dhimma dhuunfaa asliirraa qabaate aslii waan fedhe wal godhu garuu ka bakka sikkoommandoo jedhanii warri garee isa jala deemtu warri inni ijaaran warri waliin ijaaraman guutuun isaa yoo achii gadi bayan waa'ee sikkoommandoo malee maal sikkoommandoo maal isaan goote yoo ijaaramaniif